jalqabarratti hangafoota oduu balaan sanyii ajjeechaa itti fufaa jiru fudhatama hin qabu. Hoogganaa mormituu akeekkachiisa muummichi ministeeraa Tigraay keessatti waraana haaraa ilaalchisee kenne balaaleffate. Oduu baha giddu galeessaarra Falastiin yakka qubsiistota seeraan alaa West Banking keessatti raawwatamuu ofirraa ittisuuf tarkaanfii idil addunyaa akka fudhatamu gaafatte. Hoogganaan Kooriyaa Kaabaa Kim Jong-un waraana Raashiyaan Yuukireen keessatti bante haalduree tokko malee akka deeggaran dubbachuu miidiyaan mootummaa Kooriyaa Kaabaa gabaase. Kanneen amma dhageeffattan kun hangafoota oduu guyyaa har'aa Ardii Miidiyaa Konnekshin irraa qabanneedha. Amma gara balballoomii oduu guyyaa har'aatiif qabannetti ceenaa nu wajjin tura. Toora Ardii Miidiyaa Konnekshin sabiskiraayib laayik gochuudhaan nu wajjin tura. Balaan sanyii ajjeechaa itti fufuu jiru fudhatamaa hin qabu. Hoogganaan mormituu akeekkachiisa muummichi ministeeraa Tigraay irratti kennan keessatti waraana haaraa ilaalchisee kenne balaaleffateera. Pirezidaantiin paartii mormituu Saalansaay Wayinee Tigraay Aluulaa Haayiluu yaada dhiyeenyatti ministeerri muummee Abiyyi Ahmadii Tigraay keessatti waraanni gara fuulduraatti geggeeffamu kamiyyuu kan dura caalaa cimaa ta'uu akeekkachiise cimsaniiru. Guyyaa jimaataa adoolessa 11 magaalaa Makaleetti geggeeffamutti Aluulaan mootummaan ministeera Tigraay keessatti waraanni deebi'ee yoo ka'e kun kan dura caalaa cimaa akka ta'u doorsisa jedhan. Waraanni cimaan kun akka itti fufu dubbachuun wareegama sanyii namaa ajjeesuu kan biraa ta'a jechuudha. Hoogganaan karaa akkasiitiin dubbachuu fi itti gaafatamummaa isaaf kennameef guutumatti fudhatama hin qabu jedhan. Oduu itti aanutti yoo ceenu oduu baha giddu galeessaa ka qabanneen Falastiin yakka qubsiistota seeraan alaa West Banking keessatti raawwatamuu ofirraa ittisuuf tarkaanfii idil addunyaa akka fudhatamu gaafatte. Ministeerri dhimma alaa Falastiin dilbata darbee yakka qubsiistota Israa'el seeraan alaa West Banking dhuunfatame keessatti raawwatamuu dhaabuuf gidduu seenuun idil addunyaa akka taasifamu gaafateera. Waamichi kun kan dhiyaate erga jimaata galgala haleellaa qubsiistota seeraan alaatiin kaaba Raamaalaa magaalaa Sinjiil jedhamtu irratti raawwatanii dargaggoonni Falastiin 2 ajjeefamanii booda. Namoota miidhaman keessaa tokko Saayif Aldiin Kamaal Abdul Kariim Muslaata ganna 23 yoo ta'u lammummaa Ameerikaa kan qabu yoo ta'u qubsiistota seeraan alaatiin reebamee du'e. Inni kaan ammoo dargaggeessa ganna 23 Muhammad Al-Shalaab yoo ta'u rasaasaan garaa isaa irratti erga rukutamee booda lubbuun isaa darbe. Ministeerri fayyaa Falastiin ajjeechaa lamaan mirkaneesseera. Ministeerichi hawaasni addunyaa gidiraa Filisxeenota furuu keessatti istaandardii dachaa akka xumuruu fi murteewwan seera qabeessummaa idil addunyaa hojiirra oolchuu fi yakka milishaa qubsiistota shororkeessummaa West Bank keessatti raawwataman dhaabuuf tarkaanfiiwwan barbaachisoo ta'an akka fudhatu gaafateera. Akkasumas haleellaa jimaata darbee raawwatameen qubsiistonni seeraan alaa mana Falasxiinotaa gubuu fi kudhanoota hedduu madeessuun yakka qubsiistota seeraan alaa shororkeessummaa mootummaa gurmaa'ee imaammatoota ofirrisaa dhiifama. Imaammata ofii isaa Israa'el kan hidhattoota qubsiistota deeggaruun fi eeguun karoora koloneeffataa babal'isuu fi kaayyeeffatee waliin wal simu jechuun ibseera. Ministeerichi dhaabbilee qubsiistota seeraan alaa itti gaafatamummaa seeratti dhiyeessuun namoota siyaasaa fi waraanaan isaan deeggaranii fi eeguu irratti qoqqobbii hatattamaa kaa'uun hatattamaan barbaachisaa ta'uu cimsee ibseera. Akka koomishiniin koloneeffannaa fi diddaa dallaa Falastiin jedhutti dhuma bara 2024tti lakkoofsi namoota seeraan ala West Bank keessa jiranii naannoo
770,000 kan ga'e yoo ta'u qubsuma seeraan alaa 180 fi buufataalee seeraan alaa 256 keessatti kan babal'ate yoo ta'u 138 akka buufata qonnaa yookiin dheedichaatti kan muudaman dabalate. Koomishinichi walakkaa waggaa jalqabaa qofa keessatti haleellaa qubsiistota seeraan alaa 2153 galmeesse kan ture yoo ta'u kunis lammiilee Falastiin 4 ajjeefameera. Erga waraanni duguuggaa sanyii Israa'el Gaazaa irratti jalqabdee as yoo xiqqaate lammiileen Falastiin 998 West Bank keessatti humnoota Israa'elii fi qubsiistota seeraan alaatiin ajjeefamanii 7,000 ol ammoo madaa'uu ministeerri fayyaa Falastiin beeksiseera. Yaada addaa ji'a darbee kenneen manni murtii haqaa idil addunyaa Israa'el naannoo Falastiin qubachuun ishee seeraan ala ta'uu labsee qubsumni West Bankii fi Baha Yerusaalem keessa jiran hundi akka baafaman gaafateera. Oduma baha gidduu galeessaan wal qabatuun tarsiimoo waraanaa Gaazaa loltoota Israa'el akka Yahudoota Ortodoksii ta'an bilisa ta'anitti diiganii ijaaruuf yookaan loltoota Israa'el keessaa isaan Ortodoksii ta'an akka ittiin hirmaanneef hojjetamaa jira jedhame. Loltuun riizarvii Israa'el tokko dilbata akeekkachiise tarsiimoon waraanaa mootummaa Gaazaa keessatti fudhatee loltoota waraanaa caccabsaa Yahudonni garmalee Ortodoksii ta'an tajaajila waraanaa irraa bilisa ta'uu isaanii gudditti dubbate. Mootummaan Beniyaamin Netanyaahuu raabii fi namoota siyaasaa Ortodoksii ol'aanaa Israa'el keessa jiran durii irratti gargaarsa kan hin qabnee fi dadhabaadha jechuun loltuun Dan Oran ibsa gaazexaa Yehud Ahiroonzi Baate kenneen dubbateera. Dargaggoonni Ortodoksii olaanaa ta'an harki guddaan isaanii tajaajila waraanaa irraa bilisa ta'uu isaanii kunis ba'aa loltoota seekulaarii irratti akka dabalu dubbataniiru. Mootummaan Netanyaahuu lolaaf nu erguun namoota Ortodoksii olaanaa ta'an 10,000 lakkaa'aman bilisa taasisa jedhan Oron. Yahudonni Ortodoksii olaanaa ta'an yookiin herdii kanneen uummata Israa'el miliyoona 10 keessa tilmaamaan persentii 13 ta'an murtii mana murtii olaanaa waxabajjii 2024 keessa akka galmaa'an ajajuu fi yeshivaaz yookaan manneen barnoota amantii barattoonni isaanii tajaajila didaniif mallaqa kennuu dhaabuu hordofuun mormii waraanaaf galchuu itti fufaniiru. Herdiin toora qo'achuun dirqama isaanii isa jalqabaa akka ta'ee fi hawaasa seekulaariitti makamuun eenyummaa amantii isaanii balaadhaaf saaxiluu jechuun falmu. Waggoota 12 darbaniif dhiironni herdii umurii 18tti waraana galmaa'u irraa miliquun galmee yeshivaa waliin wal qabate irra deddeebiin tursiisuudhaan hanga umurii bilisaa ta'u 26 gaanitti raabonni olaanoo jechi isaanii warra Ortodoksii olaanaa ta'aniif akka murtii amantiitti kan ilaalaman yoo ta'u ajaja waamichaa waraanaa akka diduu fi illee cichuurra gaafataniiru. Qeeqni loltuu kanaa kun kan dhiyaate yeroo waraana sanyii duguuggaa waxabajjii bara 2023 irraa eegalee lammiilee Falastiinota gara 58,000 kanneen irra caalaan isaanii dubartootaa fi daa'imman ajjeese itti fufee jiruun gareewwan diddaa Falastiin Gaazaa keessatti haleellaa dabalaa dhufetti adoolessa darbee manni murtii yakka idil addunyaa Netanyaahuu fi ministeerri ittisaa isaanii duraanii Yoav Galantii yakka waraanaa fi yakka dhala namaa irratti Gaazaa keessatti raawwatameen ajaja hidhaa baase. Israa'el waraana naannoo kana irratti raawwatteef mana murtii haqaa idil addunyaattis himannaan duguuggaa sanyii ishee mudateera. Oduu xumuraaf qabanneen Kiim waraana Raashiyaan Yuukireenitti bante akka deeggaran irra deebiin dubbatan.
Hoogganaan Kooriyaa Kaabaa Kim Jong Un waraana Raashiyaan Yuukireen keessatti bante haal duree tokko malee akka deeggaran dubbachuu miidiyaa mootummaa Kooriyaa Kaabaa gabaase. Kim Waayitaa ministeera dhimma alaa Raashiyaa Saargee Laavrov waliin Kooriyaa Kaabaatti mari'atan Pyongyang hundee rakkoo waraana Yuukireen furuuf tarkaanfiiwwan hooggansi Raashiyaa fudhatu hunda cinaa dhaabbannaa jedhan. Qondaaltonni biyyoota lixaa Pyongyang Yuukireeniin loluuf waggaa darbee loltoota 11,000tti dhiyaatan gara Raashiyaatti ergite jedhanii amanu. Pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimeer Puutiin onkoleessa bara 2022 keessa weerara humnaa guutuun Yuukireenitti banan. Miidiyaan mootummaa Kooriyaa Kaabaa KCNA gabaasa isaa keessatti Kim fi Laavrov sanbata darbe haala ho'aa wal amantaa jaallanii irratti hundaa'een wal argan jedhe. Hoogganaan Kooriyaa Kaabaa kun waraanni Raashiyaa fi uummanni dantaa bu'uura biyyattii eegsisuun waraanicha ni injifata jedhe akka amanu ibse. Toora telegiraamii irratti ministeerri dhimma alaa Raashiyaa viidiyoo qondaaltonni biyyoota lamaanii wayita harka wal qabatanii fi wal hammatan nagaa wal gaafatan agarsiisu maxxanse. Laavrov gita isaanii kan Kooriyaa Kaabaa Choi Soon-hui waliinis wal arguun loltoota Kooriyaa Kaabaa Raashiyaa gargaaruu fi bobbaafaman galateeffachuu dhaabbati oduu Raashiyaa TASS gabaaseera. Kooriyaan Kaabaa Raashiyaadhaaf deeggarsa waraanaa akka kennitu irra deebiin kan beeksifte yeroo pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dhiyeessii meeshaalee waraanaa biyya isaanii Yuukireeniif kennaa turte hordofsiisaniiti. Tiraamp kamisa darbee NBC'tti akka himanitti haleellaan xayyaaraa Raashiyaan Yuukireenitti hammeessitee booda Ameerikaan sirna ittisaa haleellaa qilleensarraa Patriot jedhamu gara Yuukireen akka ergitu NATO waliin waliigaluu ibsan. Pyongyang loltoota gara Raashiyaa erguu jalqabaa ifatti kan beeksifte ji'a Eebilaa keessa ture. Ibsi kun Yuukireenii fi biyyoonni lixaa loltoonni Kooriyaa Kaabaa hedduun gara daangaa Raashiyaa fi Yuukireenitti bobbaafamuu erga ifoomsanii turtii ji'oottan lakkaa'amuu boodadha. Kim bara darbee baatii waxabajjii keessa hoogganaa Raashiyaa Vilaadimeer Puutiin waliin walii galtee mallatteessanii turan. Waliigalteen sun biyyoonni lamaan keessaa tokko yoo waraarame waltumsuu fi waliigaluu isaanii akeeka. Kooriyaa Kaabaa loltoota Raashiyaatti bobbaastee madditti hojjettoota 10,000 lakkaa'aman erguun naannoo Raashiyaa waraanaan miidhame riskii waraanarraa bayyanachiisuu akka gargaartu waadaa seenu hoogganaan dhimma nageenya Mooskoo baatii darbee ibsaniiru. Daawwattootaa fi dhageeffattoota Ardii Miidiyaa Konnekshin oduun keenya karraaf qabannee kanuma hanga oduu biraa qabannee deebinutti turtii gaarii.